Jirra jirtu ani gaaddisaadha. Kun kutaa lammaffaarraa kan itti fufedha. Mata duree irratti C++ keessatti identifierii fi keywordii jechuun maal akka ta'an waliin ilaalla. So hiikaa isaatti yoo jalqabne identifier yeroo jennu normally maqaa jechuudha bakka. Maqaa variable tokko, function tokko, class tokko isa biraarraa adda baasu jechuudha. So akkuma lecture 2 irratti ilaalle oddoo tokko reserve gochuudhaaf programmii yeroo barreessinu portionii memory jiruu fi maqaa addaa kennuufii qabna. Maaliif daataan gara raamii deemee booda CPU nasii ol fudhatee registerii irra kaa'ee arithmetic logic unity dhaanii addition multiplication yookaan waan barbaade erga hojjete yeroo deebisu bakka isaatti deebisuu qaba asii gara raamiitti jechuudha. So yeroo gara raamiitti deebisu maqaa isaa beekuu qaba. Maaliif raamiin 4GB yoo ta'e baayitii hamma kana bal'atuuf keessaa qaba waan ta'eef oddoo jalqabaatti deebisu jechaadha. So oddoo isaatti akka deebisuu fi maqaa unique ta'e qabaachuu qaba jechuudha. So kanaafuu identifier jechuun maqaa variable tokko variable biraarraa adda baasu jechuudha. Akkuma namni baasii yeroo yaabbatu tikeettii kutatee seenu lakkoofsa 31 irra ta'a. 32 taanaan 32 irra ta'a. Akkuma kana wanta programmii keessatti hojjennu hunda isaanii fi maqaa addaa kennuufii qabna jechuudha. Kanaan ala booda wanna akka irra deebinee argannu hin qabnu jechuudha. Memory keessa bada wanna ta'eef. So maqaan variable tokko isa biraarraa adda baasu identifier jedhama jechuudha. Gosuma programming language hunda keessa jiru. Variable hundoo Python yaa ta'u, Java yaa ta'u, C# yaa ta'u. So maqaadha jechuudha. Maqaan immoo akkuma dhala namaaf maqaa yeroo baafnu standardii mataa isaa qabu kan variable programmii keessatti stylii mataa isaa qabu. So kanaafuu maqaa yeroo kenninu maqaan kuni maal ta'uu qaba? Qubee A'tii amma Z ta'uu qaba. Punctuation mark ni eeyyamamu jechuudha. Mallattoo gaaffii faa maqaa goonee kennuu hin dandeenyu. Maaliif isaan ofii isaaniittuu special meaning wanna qabanii fi akka maqaatti nu fayyadanii jechuudha. Isaan keessaa exceptionally kan jirtu mallattoo underscore fayyadamuu dandeenya. Akka maqaatti jechuudha gidduu galchine. Fakkeenyaaf maqaa abbaa inni variable way declare yoo godhate maqaa inni underscore gidduu goonee abbaa gochuu dandeenya jechuudha. So seera isaa yeroo hundaa eegnee hojjechuu qabna jechuudha variable yeroo moggaafnu. So amma fakkeenyaaf character yoo ta'e wanti barreeffama fudhatu kaarennan data type isa. So kun amma valid dha jechuudha. Maaliif lakkoofsa of keessaa qabu punctuation mark of keessaa qabu waan ta'eef isa. So lakkoofsa yoo barbaanna ta'e lakkoofsa fayyadamuu barbaanna yoo ta'e jalqabarra galin malee fayyadamuu dandeenya. Garuu jalqabarra leeterii ta'uu qaba jechuudha yeroo hundaa akka kanatti. Underscore immoo gidduutti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma tun addana star jedhee maqaa godhee kun dogoggora jechuudha. Akkasuma yoo addana fuuldura lakkoofsa lama kaa'ee lama maqaa jedhee dogoggora jechuudha. Seera isaa cabsine waan ta'eef. Kun seera wanta nuun follow gochuu qabnudha jechuudha. Kanaan ala syntax error arganna jechuudha. Programming keenyaan hojjetu. So maqaa irratti seerri isin beekuu qabdanii tokko maqaa yeroo moggaafnu variable yookaan function itti maal ta'uu qaba? Qubee A'tii amma Z ta'uu qaba jechuudha. Dabalataan wanni C++ edda godhu case sensitive dha. Wanti nuun qubee xiqqaan barreessinee fi qubee guddaan barreessine meaning adda addaa qaba. Fakkeenyaaf ammasitti kaaredhee maqaa qubee xiqqaadhaan hin barreesse. Yoon qubee guddaan barreesse oddoo biraa qabata. Isaan tokko miti jechuudha. Maqaan inni xiqqaa fi maqaan inni guddaan tokko miti. Kun seera jechuudha. Case sensitive wanna ta'eef. Languagein tokko insensitive dha akkasa kanaa miti. So kana beekuu qabdu jechuudha. Inni lammataan hunarra raaruuf deemnu keywords. Warri kun maalidha? Reserved dha. Maqaa akka maqaatti yookaan akka identifieriitti wordii nuti fayyadamuu hin dandeenye warra keywordii ta'anidha. Ofii isaaniittuu of danda'anii kan dhaabbatanii fi computer directly isaaniin interpret gochuu waan danda'uu fi keyword jedhamu isaan keydha jechuudha. So isaaniin akka jiranitti fayyadamna malee akka identifieriitti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. So ofii isaaniittuu ajaja. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne inti jenneerra taanaan amma intiin keywordidha. Computerri beekaa jechuudha. Inti jechuun integer akka ta'e beeka computerri. So variable tokko int x inni yoo declare godhe computerri akkamitti understand godha wanta
inti jedhamee declare ta'ee fi oddoo baayitii 4 naa kenni jedhe baayitii 4 qabatee ta'a. Kaar yoo jenne immoo baayitii 1 qabatee ta'a. Double yoo jenne immoo baayitii 8 qabatee ta'a. So computerri directly hiikaa isaanii beekaa jechuudha. So C++ keessaa keyword 64tu jiru, warri kun sample isaaniiti. So fakkeenyaaf amma ammaatti warri nuun ilaalle keessaati breakii waan keezii faa switch statement keessatti fayyadamna. If else immoo lecture 3 irraa do'achuu dandeessu achi keessatti ibsamee jira. Wire return statements akkasuma. So listii isaanii tokko tokkoon ibsuun hin danda'amu, garuu warri kun reserved dha jechuudha. Akka computerri hiikaa isaanii kallattii maan beekaa jechuudha. Okay? So they are keywords that have special meaning to the compiler. Akkas jechuu dandeenya jechuudha. So mee isinitti agarsiisuudhaaf amma seera amma dubbachaa ollee mee kaanee programming barreessinu. Fakkeenya wayii maqaa wayiin kennaafi. So amma fakkeenyaaf including keyword dha. So keyword yeroo hundaa yeroo barreessinu color isaanii adda isa kaanirraa blue ta'ee mul'ata. Amma queensiin blue godha jechuudha keyword. Meaning isaanii beekamaadha waan ta'eef. Innasitti barreessinu immoo maqaa faayilaati. Faayila kana include nu godhechaa jirra waan ta'eef programming keenyatti. So programming kamiyyuu seensa qabaachuu qaba. Seensa isaa immoo main function dhaan himnaa inneerra. So balbala programming keenyaa jechuudha main jechuun. So asiin seen inni itti maarraa ibsa waa'ee function lecture 7 8 9 9 10 irratti kennameera. Achirraa do'achuu dandeessu warri iddoonne. So hiikaan isaa maalidha? Function hundumaa yeroo define goonu data type isaa barreessina, taansii maqaa isaa barreessina. So bracket keessa argument yoo qabaanne isaanii list gochuu dandeenya. Keessa isaatti immoo waan function kun hojjetu jenna jechuudha. Ibsinaaf kompiyuuteraaf. So inni kun specially dha, yeroo hundaa programming keenya irratti barreessuu qabna. So main function in return statement qaba yeroo hundaa inti wanna ta'ee fi integer wanni ta'e wanna deebisuu qaba jechuudha. So ibsisaa bal'inaan jira. Viidiyoo lakkoofsa 8-9 dawaddaa maal akka ta'e sirriitti return maal akka ta'e yoo na waaman kana kenniif jedhudha. Amma main wanna namaa deebisuun qabu balbala waan ta'eef. So waa'ee variable name itti yoon deebi'ee identifier dubbachaa oolleemu. Identifier yeroo create goonu maqaa isaa qubee aati amma zeddikaa kan barbaanne fayyadamuu dandeenya inneerra. Tolosaa caala maal jennee garuu duwwaadhaan jalqabuu hin dandeenyu inneerra seera irratti. So amma duwwaadhaan hin jalqabe. So yeroon compile jedhu maalaan argadde unsuccessful dha, error dha jechuudha. Numeric constant dhaanii maqaa jalqabuu hin dandeessu naan jedhaa jira jechuudha. So rule irratti kan ilaalle kanu gidduutti fayyadamuu hin danda'as gidduun galcheemamu. Amma maal ta'e successful jedhe maaliif sirriidha. Jalqaban ta'in malee gidduutti lakkoofsa fayyadamuu dandeenya jechuudha yeroo maqaa moggaasnu. Amma immoo dabalaan jedhe waan barbaanne jechuu dandeenya. Hin hojjeta. Garuu spacii gochuu dandeenya. Dabalaa caalaa maqaa nama tokko gidduu spacii hin danda'ama? Hin danda'amu. Maqaa namaallee yeroo moggaafnu spacii hin qabu. Maqaan nama tokko gaaddisaa jechuuf inni gaaddisaa hin jennu akkuma kanaa jechuudha. As punctuation mark fayyadamuu hin dandeenya? Hin dandeenya. Dogoggora. So rule kana ilaalleera. So keyword warri jennu warra akkasiiti. Int, cout, cin warri jennu keyword meaning mataa isaanii qabu jechuudha kompiyuuteraaf. So inti dabalaa yeroo nama akka ittiin barreesse compilerin yeroo hojiisaa hojjetu yeroo masmara toora kanarra gahu maal godha? Oddoo 4 byte ta'ee raamii keenya keessaa maqaa dabalaa jedhu moggaasee kaa'a. So booda yeroo nuun cin goonu data lafa kaawwatu qaba jechuudha. Asirra dhufee nu ga'a data keenya. So keywordin jecha meaningii mataa isaa qabu kompiyuutarri kallattumaan interpret godhee itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Identifier immoo maqaa isa nuti itti moggaafnu bakka qabanne yookaan wanna hojjennu sanatti kan maqaa isa moggaafnu jechuudha. So kutaa dhufurraa kaasee waa'ee if else statement akkamitti grade faa jalphaa faa akkatti hojjettan ilaaltu. Gaaffii yoo qabaattan karaa Facebookii keenya click with gaaddisaa isa jedhu irra seentanii barreessuu dandeessu yookaan asumaanii comment gochuu dandeessu. Amma lecture 10tti jira waan ta'eef amma dhumaatti hordofuu hin dagatinaa. Galatoomaa lecturing kun kanumaan xumurameera.